Eenyu? Eenyu? Akka isin argine waa'ee uumaan fudhatee jechuudha. Waan biraatiif. Ikatulle womnyata nafatna gorudite ukade wayanduria norate joftina taudite ya fa Yoya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa qabdu jirtu jawaattu baga jiraattan isiniin jecha akka nagaa fayyaa qabdan abdii guutuu jira. Warroon illee naarrabsaa jirtan. Warroon isin agartanii akkuma haadha yuutuubii waraabate illee bakka kophattama isin jiraata jedhee abdii. Maaliif ree waan abdii gaaf tokko seeraan isii hordoftanii waan akka narrabsitaniif ifaan bilisatti wal argine jechuudha. Wajjin bohaarru waan ta'uufi waan isin arrabsitan sanii yookiin anis nama galchuufaa ta'ee yookiin tumaan galchaa yookiin qajeelee galchaa san inshaallah rabbiin beekaa har'a dammoo eenyus biraa jira jettanii yoo yaaddan nama haarawaa isinitti argisiisuuf deema eenyu jettanii yaaddammee fakkaatu keessan jechuudha. Har'aan tanaa akkuma yeroo dura haasaa isin haasa'u ilmoon eemaan nabira jirti. Laakiin akka ilmooti yaaditti guddataa jirti, jiruu gaarii keessa jirti isiniin jedhee ture. Har'a isin mamee isinitti as qabee inshaallah faa isin isinitti haasofti. Taakasiitii mee har'a ilmoo isin argisuuf deema. Bon. Yoo akkuma gita koo nama mangistii kana qabattee dhufe kunoo kana fakkaatti jechuudha ilmooni. Akkuma argitan seeraan mudaa jirti viidiyoon mul'atu na fakkaata seeraan isinii siiqaa asii akkana kun agartanii maashaallah ranaa jedhani arra dammoo ilmoo tana wajjin na arrabsitanii akka isinii dhumate immoo kun ilmoon nagaa jirti kun abbaa boco nunaadha shuf eenyu sun en ha aywa taawusus akkuma argitan ilmoonis kana tana fakkaatti ilmoo tiyaan adda baasee hin beeku akkuma gaaf duraallee isiniif jedhe sanii sababni ilmoo fuuneef wanta biraatiif miti miiruma isin ilmoo abbaan laaluu fedhaa jennaan abbaa hin argisiisu saniif osnee fuune malee inshaallah keerima akkuma viidiyoo duraa irratti illee isiniif waraabe jechuudha. Eemaan inshaallah wanta biraatiif ilmoo irraa hin fuune yoo rabbiin jedhee akkuma dura jedhee haasa'e eemaan gara qajeelaatiin na dhufte reedi akkana ana doongoree ilmootii anaaf deebisi jettee isin ilmoo abbaa hin argisiisaa sa'aatii abbaan barbaadetti ni argisiisaa isin naan jette ilmoon isin ni deebitii fi ammishii isin akkuma abbaa argisiisuu waan isin diddeef malee wanta biraatiif miti duraan dursee illee jechuudha. Kana fakkaataa jechuudha. Har'a dammoo nama kana wajjin haasa'uu dhufne jechuudha. Kun akkuma argitan ilmoonis tanaa hin jirti. Jiruu gaarii keessa jirti jechuudha. Bashannana gaarii keessa jirti. Kun akkana qophiti. Aywa. Manaadha. Kun isin agartanii akkuma haadha yuutuubii waraabate isillee bakka kophattama isillee yuutuubii banna. Mee namni jaalatanii akka isin laallaa hime seeraan isii hordoftanii kun agartanii kaameraa laalti. Manaadha. Chuf kaameraa bakka. Isinummaan mee rabbii jedhaatee gisee ilmoo gurgurachuuf deemtanii jettanii haasoftan warroon daawwatan mee xiqqoo qaanfattanii mee dunyaa dhabnee isii kadhanneen guddifnu faa yoo dunyamoo dhabnee isii gurgurannu. Mana haala? Papa? Mee haadhumaan fakkaattu maashaallah. Isin tanaa gaafnu furannu biraan jirtu bareeddiiftee biraa deemte. Akkasii meetti hambaa soofnee irraa fuune jechuudha itti gaafa sana. Har'a dammoo isin kun maashaallah guddattee gaafa sana kana geettu bara. Akkana geetti isin fakkaate maashaallah har'a akkana guddattee kun bakka kana nu geettee alhamdulillah jiruu gaarii keessa jiraataa jirti. Ilmoon yoo
abbaa gaarii bira jiraattee waan takka hin taane. Tamam. Yoo inni abbaan gadheen fuudhee gadhoomti malee ilmoon yoo inni abbaan gaariin fuudhee waan takka iyyuu hin taatu. Hadhaas alhamdulillah nuuf guddatti. Anaa inshaallah akkasuma imaanillee yoo isheen gara qajeelaatiin dhuftee jettee ilmoon deebinaa fi homaa rakkoo hin qabu. Yoo isheen garuu akkuma gaafa duraa aariidhaan poolisaa fi ijoollee dargaggeeyyii mana kiyya fidde akkasuma dhufte wallaahi birullee ilmoon wajjin qabadhee dhuma ilmoon kennamne. Laakiin yoo isheen qajeelte reedii waan akkanaati. Ana dongere kalas balleessaan kiyyaa jettee isheen haasaa qajeelaa kennatti haasofte rakkoon qabu. Ilmoon hadhas borus ta'iisiiti laakiin miiruma isheen waan biraa keessa seentee jetteefin ilmoo furanne malee nollee waan biraatiif taakkasiiti. Wallaahi kun ilmoollee waan gartan ilmoon daadaa jettee abbaa yoo dhagoote daadaa naannoo jirti. Kana fakkaataa isheen jaafna dhala. Daawwatti akka barbaadde taphatti jechuun ilmoonis. Ayyaa guutuu qabdii. Umma yaaddee? Rohee umma yaaddee? Cici. Wallahi? Wallahi? Cici. Wallahi? Wallahi? Baba yaaddee? Umma yaaddee? Rohii? Umma yaaddee? Iya, umma yaaddee? Wayyaa. Umma yaadni fi kawan isin jette agartanii umma yaadni baba yaaddee. Inshaallah keerimaa daawwattoota har'a viidiyoo anguma isin jettaniifin qabadhee isiniif dhiyaadhe. Wallaa? Attata? Ijgul. Ewan ilmu akkana jettan yoo hangammaatu ofiitee ishiin teetto mi'a viidiyoo kana ilaaltee haa maraattu iyyuu. Ewan video halaalii akkasiin maratu shuurii irraa qabna akkasiin mirqaana naa bilbiltu yoo san akkasiin naa bilbiltu abdii qabayyee yaada garuu yoo isiin naa dabaltu wayii saasaniif ni waraabuu wayiin danda'ame na dhungattee gartanii anaa kana fakkaataa himaan atis ilmootee akkuma argitu ilmoon teetis nagaa jirti nagaa keessa jirti wanni si yaaddessee si dhukkubsu takka illee hin jiru yaadda keessa illee hin seenini. Ilmoon nagaa jirti. An reediin wanni gaaf duraallee akkuma isin jedhe wanni furadheef wanta biraatiin miti abbaa wajjin waan dhahinee fuuneef sababa maatiitti mul'isuu diddeef malee wanta biraatiif miti. Laakiin ilmoon nagaa keessa jirti alhamdulillahi. Yaadiin ilmoon teetii yaa ilmoon shukkoorinaatti yaa akkuma ilmoo kiyya qabutti waan qabateef. Isin kun akka taphattu nagartoo. Waan ilmoo ilaalladhu yaadiin itti sin jaa kunoo. Ittee? Me na fakkaatti iyyuu. Maal fakkaatan? Abbeeraa fakkaatti yaada. Abbeeraa dhuguma na fakkaattu mi'aan fakkaatti miidhaguu na fakkaatti laala. Abbeeraa fakkaattu dhiiga baase. Funyaan kanaan xiqqoo haadha fakkaatti. Haadha fakkaatti. Baabaa. Jiji. Agartanii kunoo baabaallee. Uno babal'ee lakkoofsan fakkaattu wallahi lakkoofsa qaba fakkaate. Nuna ada baba? Nuna ada? Eenyu sun? Eenyu? Eenyu? Baba? Enggak palmu. Aiywa ya. Palmu. Aiywa. Yalla basa. Enggak. Jatah nih. Bata apa? Wallah. Bos. Oh, pokok. Baka. Kasih Daud dia aku mandikan ke boko. Bos. Pokok.
ليش ما بعد؟ أنا أكو مارجي أوس أكو مارجي تاني كنا جولين لتشيو سيران قلت جرتي إشيني شيء بابا نقدرنا بوج جرتي أكسيتي دعوتها يا أكو مارجي تان كنا بكرة يجوا الموني سكنا إيمانيس ونا يادو كيسنتي يادو أن ديم تفتكين زرو بابا تعال أكسيتي والله زما المونيس كنا جرو غاري كيزرتي ونا إيماني يادو مالك ونا يادو فتى إنكم توف جرو كنا والله زما المونيس نجا كيزرتي كنا في يوم المون وري هذا فكاتمو أبا فكاتي جتري اللي مه كومنتي جالنا نعمل ساينيم فكاتي أشومان لانا مه يو فيديو سيرا لكن أنتي يو فيديو نسني متشو دي جرا سورة سياكو سني متنسا سورة كايسي كأبا sekan sedini sana sini mata sami abba cala fakat mungkin dia lesni mata sama mesin nama kati lihat aku sih insyaallah wallahi rabbina khairi hagur buan dumayu khairi ma warron ni akan mandi jadis tani malah sini nggak akan mana warron ni jadis tani le hasa na Arab si tani wani sin na Arab tani hasa ke sin Arab tani tak kelle hinjru no aku kan ilmu nak hati naga kes jerti karena yo aku maduralle hasa jerat deh curah yo isin afan negati dufte أنا في ilmu abbatini argisiisa umar ko hinkabu isin jettena dubbate jirate rakon qabu ilmu isi biratti deebite oma sunirraa rakon qabu yoo isin dammoo natti argisiisu maal jettee haasaa biraa waan yoo isin haasoftu kan ta'e abbaan ilmoo gara biyyaa galfadhaa jechuun jira jechuudha. Kanaaf yoo eemaan atis viidiyoo kana arguun kee waa hin oolle akkuma viidiyoo irratti argitu akkuma yaadee osoo gara yaadaatiin nuttee irra waa gaariidha. Garuu gara humna biraatiin nu dhufuun waan hin taane waan fokkataadha namatti hin tolu jechuudha. Siifis dhaamsa ta'a, siifis gorsa ta'a. Ilmoonis nagaa keessa jirti. Ilmoonifis jettee wanna yaaddu takka hin jiru. Haddas borus ilmoon dhiigni kee dhiiguma kennaa jechuudha. Nullee miidhaaf hin fuune gaafsane ilmoo miidhaaf miti. Abbaan erga isin ilmoonatti hin argisiifne ilmoo tanayyuu akka isin hin argine go'a jedhee fudhatee jechuudha. Akka jechuudha tanaan artanii waan biraatiif miti jechuudha. Isinillee ilmoo haadhaan adda baastanii maali taatanii abaariin bar lafaan uffatanii jirtanii wallahi lazim osoo akka isin abaarii akka isin arraba keessaniiti immoo nama ilmoo sanarra miidhaa geessuu iyyuu maaliif ilmoon tiyyaa wanni miidhaa isirra geessu hin jiru jechuudha. Saahiba jechuun akkuma beektan saahiba tarii akkuma isinoo abbeeraa maajaa jechuudha abbeeraa isin ilmoo nanaaf abbeeraa jechuudha abbeeraa nan jetti jechuudha ilmoo. Takka ishitee inshaallah wanni hundumaayyuu kayrima warroolina aartanillee ifama guddaa wannan rabsina please arraba narraa dhaabaa. Anko nama akka ilmoo guddaa jiru mee maal balleesse ani wanni takkatti waan balleessee isin jettanii sababumaan ilmoo haadharraa fuudhaa haati akkas cinqamtee booddee maal jettuu malee wanta biraatiif mee ilmoo maal ta'e waan takka iyyuu hin taane waan takka irraa hin dhanne alhamdulillah nagaa keessa jirti waan mucaan kiyya nyaatu nyaataa jirti waan takka iyyuu hin taane. Anak tak kasih wanni isinillee na arrabsitanii arraba keessanillee gabaabsadhaati. Nagaa keessan jiraadhaa naa ulfaadhaa. Kabajamaa addas borus isin jaaladhaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.